نينا وما كيس والله بالله أنا على فراس دقوا إن شقوا شني شرمط على جل شني كديد مرات والله Ahmad lagi fata. Shagoyan itu kena meja dia tuh Karen. Shagoyan tuh kena. Ini lagi fata. Ahmad lagi fata. أنا بدي والله أرضي la farasin Yola duguu ni jarra apa kada ni la mo keltu tuinan la fararum toromo gutum. Mee gisee tokko. ما كجبنا أسامي كجبار تنمرت كيسنون كجبتن يا كجب دور هتون تنامي أبصر دبري ولي كنا ما دبري ولي كنا bosha goyi kana golbaatanii nyaata dhoqqee naasena buqqee haatee sanatu ni gudeede Nagoo muti qabat Ahmad. Lagi fata khasima. kabajan beeytan isin duraanii بالله أنا بدنا أرضي Ahmad lagi fata sima mutyan sama ka haja ini sen mutyan ada darah galte awal itu kan maka umat edit. Ahmad di bed bisa. Mutte nuna tama keza nudo anam Tanzania yechura. أبوك وشاشة ما Amma kayu وشاشة بس أبوك كان دبر فدا توقف فرق فدا مسكين يا شكل غرام من الجيم ما بيرد harakaata kan goonu والله برد نمر بيفهم غافل أنا قلتا Gede bet rasha la tara gal banna ta chu. Ola sote nama gaddu ciyo kali biloki as keessa yaasa Lagi fada. Stop. Lagi fada. Yeroo tokko lagi fada. Iwwachina lagi fada bo. Nutti wachina ammoo cada anillee asaa jira isin irraa usee dhiifama. Isin immoo walitti wachuu jirtan na fakkaate amma na isiniin dubbata lagi fada. Hamzeen waan hin dubbatu dhagaa jira namaan asaa jira saniif muutii qabadhe Hamzi ati amma hin dogongorte. Akka obboleessa tokkotti akkamitti dogongorte beekta fakkeenyaaf amma nama dhuunfati nama tokko atillee nama tokko ani yoo du'ellee atis yoo duute nama tokko du'e arsirrallee argee du'e rakkoo miti suni agartee hirema ammoo wanni ati beekuu qabdu ijoollee arsii hin dhiifnu dirqiidhaan akka funyaan kennee harka kennachiifna yoo jette hin dogongorte takka jedhu lammaffaa nama arsii keessaa dhalate ta'ee dhufeetiin ijoollee harargeedhaa sigalee yookaan nama harargee keessa dhalate tokko dhabama goone dachii tanarraa balleessinaa gaafa jedhee saayikooloojii akkasii sana ufamansiisee keessa ofiitti dubbatee dhufe sunillee hin dogongore. Amma jarana maaltu ta'uu qaba beektanii akka wallaala kiyyaati. Harargee fi arsii wal lolte wal loltee jirtu. Muti qabadhu jira Ahmad muti qabadhu. Lolli kun amma nu dabbaree jiru walumaa galatti. Obboleessoo nuti waan fedhatamu tokko namni abbaa. Dhaggeeffadhaa muti qabadhaa sirraa gabbatte qotu baddeeti. Abdi muti qabadhu. Asirra dhaggeeffadhu ishoo nuti wanni namaaf hawaasa keenyaaf waan dubbannee qabbuun nuti bakka nagaa jirra. Lola kana keessatti nama meeqaan midhame obboleessoo tokkichaa qaban itti gurguree bahara baasee arraan tana jechuun bakka san jira eenyuun na tume eenyuun na jeese eenyuun na fannisee obboleessa kiyya. Haati yoom na jijjiiramee firraa jijjiire jettee ku jirti obboleessa kiyya eega baara kana bee. Asiin narraa hafatti hin beektu ijamee kana bee qaama saalaa dhabee obboleessa namni keenya nu jidduutti jechuudha. Ifi bakka gaarii tatteenyeeti dhalaa fi nutis bakka gaarii tatteenyeeti lola labsina obboleessa. Miskiinni tokkichaa qabu gurguree biyyaa bee. Lolli asii booda numa kun barbaachisu akka jettee madu waan isin hanga lololee jira hanga namni wal loluu jira jara keenya. Nuti Oromoodha ilmaan abbaa tokko. Gara galee wal kennee. Sanduuqa na dhagaye. Sannuti amma harallee boqolee bar wanni gaafina si gaafatti duro gaafina deebiina deebis durtu bar walitti lufne ammalleedha. Ati wanni na si gaafadde yoo. Ati maal goona jetta mee kumaandar lubo kumaandari qoyme kumaandari nafsu qoyme ana gaafata qoyme. Harallee boqolee na dhageeffadhu wanni na jee. Buuzii kana waliin dubbatamee jira. Mee akka dhiiratti haasofna qoy jamsi qoy. Mee ati tuujii maaltu falaa jetta waan kana. Wanni falaamoo namni kun marti ishee kan jenne qeensi hin jenne xiqqa hin jenne dullacha hin jenne guddaa hin jenne hundi namaa loola kana iyyaan harkaa jira. Beeka hin jenne wallaala hin jenne dhiira hin jenne dubartii hin jenne guutuun harka. Kana mararraa osoo namni kun marti harkuu fakkeenyaaf lola kana eegalame lolli kun dhaabaa jechaa turre nuti akka ijoollee harargeetti duraanillee ammallee dhaabaa jechaa jira. Fakkeenyaaf gaafa nuti dhaabaa osoo nuti jennu keessaa walii waan goone yaan anamma edallee halgaddallee guyyaa galama galgalatti mana soonii dhaasan dhageetiin jira.
Gisee mara achi ala taa'ee dhageeffadha. Lolli dhaabataa hin jiru akka dhaabatu hin jiru isaan dalagu jirreetti jirri. Fakkeenyaaf nama qabdee fiddi guyyaarraa nama hin qabdi qabdee yoo firaankii fiddi qaruuraa qabdee fiddi ni fiddi. Kalee fi har'a deeggartee bicha fiddi ni malee. Maaliif waan kana ta'eef nuti duraanis dhaabachaa jirra harallee dhaabachaa akka jiran sanitti dhaabuun yoo isin keessa jiraate akka uummata arsitti hawwannan jiru. Ifumaa dhaabuu qabdan malee ifi wal mari'attanii dhaabuu qabdan malee kun amma waan gartee amma gad baatanii gartee ijoolleen harargee dhaabaa jettan san inni qabu ilaalatu. Akkasitti barbaachisan. Yoo ammoo akka Oromummaatti jenne Oromoo guutuu yaamtanii harargee fi arsii qofa osoo hin taane Oromoon guutuun dhaabuu qabdi. Haala wasaalan. Kana dubbiin. Yaa Akkasiin jaamu namni yaadaan misbaas badda. yaadni kee akkana beekoo yaafad yaadni tuu jedha akkana laala akkana fakkaatutti ijoollee arsiitu lola dura kaasee lola kana dura eega kaaftan isinummaan lola dura kaaftan kana xumura itti godhaati gabbayaati sigalee uummata Oromoo illee yoo barbaachisu uummata Oromoo walii ufitti dabalaati araara buusaa isinirraa haa dhuftu yaada akkasiisan tokko si keessa jiranaaf fakkaate ifa mallee naa godhi akkasiimi. Sanuma bakka haala isaan amma waa'ee gabbaatanii amma ijoollee harargee dhaabaa isin jetta waan nu laallatu qabu isinitti himeti asirratti. Okay. Tayyib yoo allaalan kun dhaabuu dide ammoo ijoolleen kun dhageeffadhutu ji'ate amma akka keetitti yookaan nama qulqulluudha afaaniin dubbatta malee yookaan takkaa ilma namaa miitee hin beektu yookaan miitee beektaa siifi rabbi waliin beekaa. Amma as biratti maaltu jira beektaa? Namni onlaayinii kana fayyadamu irra guddaani dhiiga miskiinatiif feemasuu barbaada. Dhugaa si himaan na dhageeffadhu. Waan itti uummanni keenya shawwadame. Lammaffaa mootu yeroo amma fakkeenya baashoodde naa jennu bakka dalagaa jira iddoo bareedaa taa'ee haasa'u jira sa'aatii kana. Deemiti nama qabii fidi miskiinni jedha sirra taa'ee labsii labsaa beeki. Miskiinummaa yeroo anas taa'ee labsii labsu kuni labsii an labsu kana dhageeffatee miskiina karaa deemu qabee fidee gastii namaati irratti affeeru kuni dogongora hojjetaa jira moo sirrii hojjetaa jira jettee amanta taaraara haa ta'u. Likki dogongora hojjetaa jira. Likki dogongora hojjetaa jira. Okay, miskiina wal fidu kana hoo maal dhaamtaayyee taaraara mee dhiisiu miskiina qabee wal fidu kana hoo maal dhaamtati. Si otoo taatee ni qabda silaa Miskiina wal fidu irraa mataa kee qabe. Ammataa kiyyaafuu maal qaba mataa kiyyaafuu haa qabameefuu yaaddoo jira. Namni anama bara asirratti bara jecha anjee bara amma faallaa isinitti malee akkuma ka'etti haa dhaabaniidhaan jira malee halloolli dhaabanii hin jenne. Hin dhaabini hin jenne. Maaliif garuu olaantummaan gartee jechi ja'amu sun illee dhaabbatee walumaa galatti kuma kaasan sanitti kuma labsan sanitti dhaabamu qabu malee waan as deebi'ee amma gartee ummata bal'aadhaan as ta'e harargeen duraanii lola kan labsaan jirtu lola namas lolaan jirtu abbaa fi deemee firraa loluun dirqama garuu. Abboo suuraa labsaa jirtu. Assalamu alaikum. Kan jirtu hin jedhina. Laa lola labsaan jiru gaafa lola labsoo jiru gaafa Labsaa jira bar. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Aboo Adda akka mataa keetitti beekna. Masiin keessanii fi beekan keessan hundi gabbayee lola labsaa jira. Dhageeffadhu mee. Dhageeffadhu cirratti. Dhageeffadhu waan si galuu qabu cirratti. Lolli kun gaafa dura isin amma rakkoon teessan bara lolli wanni dura dalagaa dogoggora itti laa deebite. Dogoggora lola dabaree olii kennaati dubbadhaa mee abbumma taa'e. Dabaree olii kennaasaa. yoo walii galtee qabaatan lola akka labsitan sani dhaabuu qabdan. Lola dhaabaa jechaa keessan dalaguun hin danda'amu. Dubbadhu amma naa waliin ati kaa dubbataa jirtu gaafii na gaafattee siif deebisa. Gaafii jirra qaba. Yoo jirra gaafii qaba si ol deemee maayii qabadhamee akkatti muut godhame. Hojii gaafii sirra qabaan. Kabajaan akkana deema. Hojii maayii gadhiisan si gaafachuu fedha. Okay. Ati amma laal ijoolleen arsii akka lola jalmartanii dhaabaa jechaa jirtaami. Okay, rakkoon qabu. Hayyee akka yaada keetiitti ijoolleen arsii lakka harargee nu dhaabne dhiifama nu godhaa nuti isiniif balleesse. Kana booda isin waliin lolan barbaannu jedhanii akka viidiyoo hojjetanii dhiifama isin gaafatanii lola dhaaban barbaaddaami.
gara maraanuu akka akkas jedhanii gaafatanii dhaaban awwaalaas yoo lolli kun xumuramuu ka barbaadan taate yoo keessaa fitachuu adeeman taate Gara manaa miti taate amma laal yoo akka dhumaa kan hin barbaadan taate harargee barsiin obboleeyyan yoo jettan harargee barsiin obboleeyyan jennaan obboleeyyan keenya nuu isinii balleesse akka isinii balleessine fixachuu qabna haala wasaalan gaafii gaafachuun dirqama kun yoo kana hin taane wanni asirraa dubbataa walmaatu jira gara ayyeetu jiki yaa bibi. Bibi dhageeffadha. Arsii harargee waliin injifatteettee amantaa odaa gafedha lolli itti fufe. Olaantummaan tokko niin galattee ofii harargee arsiin injifatteettee amantaa. Fakkeenyaa dogoggora beekan amma dogoggora beekan dhageeffadhu. Naa deebis kaati gaafii lakkii ofii hin injifatu bas. Eeywaa hin injifatu bas achuma dhiisi gaafii ayyaa hin injifatu miti. Lolli kun ayyee gaaba. Lolli kun yoo ta'u hin injifatama. Hin injifatamee tokkuma injifatama. Injifatamu ayyee ilaa akka yaada keetitti. Dhageeffadhu kaati amma akka yaada keetitti arsiin gabbaatee lakki nuun olo kana dhaabne dhiifama harargee akkasiin hin jedhan barbaada. Gaafa kana ayyee gaafa kanaati harargeen injifatte dhageeffadhu. Yaadni kan ta'e akkasi gaafa kana harargeen injifatte arsiin sodaatti harka kennattedha kun. Kun akkasitti osoo hin taane lolli ka dhaabbatu kara hundaayyuu miskiina nama qabee fidu. Bakka gaarii taa'ee nama. Namni ati waan takka yoo balleessite dhageeffadhu akka mataa kiyyaadhaatti dubbanna dhageeffadhu. Ati mataa keetirraa waan takka yoo balleessite dhiifama nama gaafachuun nama san sodaasi gooti. Boo ati akka waan harargee waa takka iyyuu hin balleessiniin godhatin nama tokko bitaa gaafataa jira namni martimaa balleessee jettamee maaltu bade waan namni martimaa irraa kaasana namni tokko jaan gaafataa jiru jaan ibsa. Eenyutu balleessee dhibba ragaa kan baate. Aboo jarraan uggannaa mootii irraa qabadda maan rokkaa kansa. Amma naa fi isaa waliin jira isin marti mee maa kee badha dhapha akka mataa keetitti yoo nama tokko gortee fakkeenyaa daqiiqaa lama qofa ayyee daqiiqaa lama qofa. Namni martiin iyyinaa dhapha meeqatu. Daqiiqaa lama qofa. Naa fi jamsi bichaa walii dubbataa jira waan ta'eef. Ahmad. Yoo nagaa buufna Daqiiqaa Ahmad Habibi sabar daqiiqaa qofa. Daqiiqaa lama qofa ayyee. Haasaa malee kaan qaqqabaa kaanitti badii muraa hinaasa'idha. Haasofni akkanaan deemu sinirra. Amma dhugaa jirtu feetaan sitti mal lolli kun. Lolli kun hin dhaabbatoo ta'e. Natti himi Ahmad mee Habibi daqiiqaa. Dhugaa fudhatanii. Dhugaa fudhatanii. Dhageeffadhu hin jiru. Bila amma laale lolli arsiin gabbaatee lola dhaabne dhiifama jettullee hin jiru. Jaalattus jibbitus beekuu qabdan jedhu. Bila kana nasabar ka dhageeffadhu laal arsiin gabbaatee lakki dhiifama jettee harka kennattee gabbaatullee hin jiru. Dhumee bada malee namni akkasitti dhiifama gaafatee lakki lola keessaa baane lolli ka dhaabatu kallattii lamaan hinuu dhaabata Habibi. Kana dhifaan bilisa beekuu qabda. Namni lakki nu gabbaane lola dhaabne jedhee harka kennatee dhaabuu hin jiru. Tokkoffaa ijoolleen harargee ila bakki isin dogoggora qabdan. Tuuji na dhageeffadhu kaa. Hayya daqiiqaa takka na dhageeffadhu sitti hima. Ayila tokkoffaa isiin Jarraan uggannaa qaban dhageeffadhu. tokkoffaa ijoollee gaaraa abdattan jedhu. Ijoollee gaaraa abdattan. Ijoolleen gaaraa isin dhageeffattan gabaaba bar lola gaafa akkasitti walitti ba'uu taate. Habibi bara nama bakka bareedaa jira abbaa fedhe qabsee qabee waan fedhe godhuu danda'a bara atillee bakka bareedaa teettee nama ajajja miskiina karaa deemu malee bara mee namu as keessa taa'ee nama arrabsu nama tokkocha fidaamee kaayyeeshi mee ijoolleen hararges ta'e arsiis ta'e nama karaa deemu miskiina malee nama mee ati akka mataa keetitti shillola kana hin dhaabda ishi yoo dhugama harargee quuqamte hayyee ani akka bakka akka arsiitikkotti nama hayyee harargee gumaa ijoollee keessanii baastoo ta'e keessaan dhuftee lokshin sii ergaa dhufta. Barbaadummaa wadate waan akkasiiti malee gumaa baasuu taate. Gaafiin as gaafataa jiru na dhageeffatu. Nuti kan jennu gaafii walitti hin deebine bar gaafiin amma naamee. Situu bar arsiin dhiifama gaafattee gabbaatee lola kana dhaabne jechuu qabdi jetti. Tiyya kanuma gabaaba ilaan gabaaba kalaas carraa dabarteen. Arsiin gabbaatee dhiifama gaafattus hin jiru lolli yoo dhaabate karma lamaaf dhaabata ayyaan carraa kiyya sii dabarsan. Arsiin dhiifama gabbaatee gaafattu harargee dhiifama gabbee gaafadhu deema. Aboo muitiin irraa qabadhu mee goota akka Jooni. Salaam alaikum dura jamsi banadhu muitii irraa ga'i. Maal nama wali ila dhageeffadhaa yeroo dhiifama gabbaatanii dhiifama gaafachuu dhabne isin addunyaa kanarraa inni baddanii walmo'achuun inni jira maaliif jennaan walmo'achuun takka tokko kufa takkuma tokko jiraata lameenuma maaliif jennaan namni nama walmo'atu salattu tokkumaa gisa laaffate mo'ama malee
Wallahi dhugaa Ayyee. rabbii sinna. Ati ammoo dhiifama gaafatiin addunyaa kanarra balleessisaa. Dhaggeeffata sitti akka barbaadanii deemtanillee jaalattus jibbitus Somaaleerraa kaatee illee hanga Suudi Arabiyaatti lafarraa baddanis wallaahi billaa kana beekuu qabdan. Isin bar jechuun tokkoffaa turaa wallaahi billaa mi akkamiin hojii mormitan jaafara waan biraa dhiisi. Mi akkamiin hojii mormitan. Dodde ati nama haasaa beekumaa waliin galchine koo yookaan itti maal gootaa ajandaa kana oofaa jirtu. Abboolee gaafuma kaa deebisanii akka maal abdeettanii hojii mormitan meesi maal Haasaa dhoqqee bicha maa haasaan isaa galanii gasti gubbaa. deebis maal abdeettanii dabarsi gaafatanii jirani. Maal abdeettanii hojii seen dabe. Aleksandar. Dhiis kan in deebisaaf kaayyee dhiis. Maayikii gadhiis kana gaafattee bisii deebisa. Na gaafattee bisii deebisa. Ayyee sii deebisa. Sii deebisa daqiiqa sii deebisa. Bas Hamzeen na gaafatee isa bichaaf deebisa. Ayyee Harargeen Hararrirraa kaatanii hanga ilaa asii Sumaalee deebee nu keessa baatanii isin fidnaa jette. Habibi tokkoffaa ila wanni ati beekuu qabdu bareechitee namni takkatti madhaabata bas namni kana booda karaa kana gaddeemu hin jiru. Kana bareechi ufitti himi. Si galee namni karaa yeroo lolli jiru karaa garaallee ol deemu hin jiru. Abboo dhageeffa bakka ati jirtu irraa ka'iitii dhageeffatu sitti hima. Wallaahi billahi ani dhugaa sitti hima baay'ina namaatiin taanaan Suudi Arabiyaa argate wanni nurra baay'ee Suudi wallaahi dhugaa yoo jira baay'ina namaatiin taanaan wanni nurra baay'ee jirtu Suudi Arabiyaa argate wallaahi ardirraa baddi isin balleessan agana yaata tokko. Habibi na oseente na oseente na dirmaa si keessantu lafarraa qiximaan biraa meeqa dalaga irraa qabu ijoollee keessan. Abboo dhageeffatu sitti hima harka kan natti bana. Wallaahi billahi Habibi ijoolleen Harargee tokkoffaa. Facebook irra dhageeffatu makiinaa dhaabbatuun nama hiitanii sababaaf fuuta yaaki mee dhiiga keessa waan dhangala'u jiru laadi muka Dhageeffadhu nama meeqa dalaga irraa. harka isin cabsan fincaana dalaga irraa ba'a. Hamze amma booda dhageeffadhu obbolee garuu ta'u seentan Nama keessan ka dalaga irraa bahe qarqaaratti nyaachifadha. Maal harakaata gootan asirra deemtanii. dhageeffatu sitti hima Harka isin faayila kennachiifne biyya kana arna. gattuu miti mee jara seenaa nama keessa Hamze, Orfaayila beeksisa biyya tokko. Maal silaalla wanni silaallu tokko hin jiru warra. Hamze, muti qabadhu mee maal? lafaa kanarraa baddan siin jedhaa baran wallaahi makiinaa dhaabbatuun nama hiittanii ardii lafaa kanarraa of balleessita yaa